rakkoof harkan laatin. Jireenyi sitti ulfaattee yoo hagam sitti cimte bari'uu diden jedhin moo'amuu ofitti himtee. Ati raafamuu diddee yoo ulfaatte akka arbaa yeroodhaaf si qoruyyuu ni godaana ni darbaa. Keessa kee amansiisi akka waan jette gootu qormaata kee xumuraa akka hundayyuu mootu. Ni danda'ama jedhi keessa keetti ofitti himi hanguma rukutamtuun akka sibiilaa cimi. Aarsaa kamuu yoo ta'e hin qusatin kaayyootti furtuu milkaa'inaatu hin argamu laayyootti. Daandii irra deemturra yoo baay'ates gufuuni achitti hafuudha malee rakkoon qabu kufuuni. Gaddan taa'in kufuu keetti ka'ii fiigi akkalleetti xiiqii ba'uuf nyaara buti takaallaa kee adda kuti harkan laatin gadi teessee ni boqatta galma geessee oduu namaaf gurra cufi fiigicha kee itti fufi bitaaf mirga mimillattee hin sodaatin bibirrattee waraanamtus dhiiga cobsi galma qabdaa beekaa obsi. Soore kootu karraban. Hai nagaadha. Kitaaba abbaan koo mana jira jedhu kan Isaayaas Hordofaa barreesse barbaadde. Laakiin illee kanan barbaade kitaaba Useen Abdurrahiim barreesse maarree eessattan seega kan jedhuun barbaade. Isallee hin qabu. Kallataa Qananii muka maangoo jalatti hin eegi kan jedhuun qaba. Tole kitaaba achi ga'eensiif bilbila jedhus akka hin irraanfanne. Ishi tole kitaaba Taarraqee dafeen dhufan eegi kan jedhu sii fidee sanan dhufa. Nama ajaa'iba mucaan kun kitaaba kana qixxee dubbisa moo? Abba mucaansa mucaa akkamii isinitti fakkaate? Ismaartidha. Tole eegaa akkatti kan dubbisu ta'e kitaaba tokkoon kennaaf. Tole kitaaba isa kamii fida abbaa? Siree Bukkeedha kitaaba barsiisaa guutan barreesse. Mana keessanitti koodiidhaan odeessitanii duutaniittu kan jedhu kenniif. Maal siin jedhu madaam gochati nu goote nutti taate madaa anis hin dagadhu yoontus abadan. Maqaa keenya kabajaa sana nurraa kaaftee qaddaama shoqaala jettee nu moggaaftee hamilee nu tuyxee sammuu keenya raaftee yaa rabbi maalummaaf biyyarraa nu baafte. Suuta nama waamtu waamicha oofichaa mataan na dhukkubnaan jalqabe boo'icha ijjina dhukkubnaan gaafadhe qoricha. Arbaashiriin siyaa fi shuf telefuuni iza shuf ziyaadee fi awwal ayyuuni matuusta qadamii kalli telefuuni. لا يا مدامي ما في تلفوني ليش قرقر زيادة ما في تأبوني رجعي من بلاد إذا ما تبعوني صوتا نجتم وجين ساريتي توقد انجيسي لفتسي بريتي أبشر شوق علج جيرون ستي هماتي سيك أبس كوكيف مرما سيناتو سينغدتو جريني هاد أرما جتشاف جتين كفني فندرت إيمالا غافتك ونما تأون كنيانو في سمالا Eessa jirta warra koo qorri dirrana tumeenarraa rooba cabbiini maaliif akkas garaa keesi jabeesse rabbiini huccuu walirra tuulee osoon qabuu dugdarraa ilkaan wal na rukuta adda baasee hundarraa maaliif garaasin nyaatu baruma baraan taa'ee yeroon qorra himadhu bakkati jirtun dhufa yookaan na simadhu yoollee dhufuu dadhabde bilbilaan na jabeessi yoo waan sichi dhalattu immoo xalayaanaaf barreessi. Qorra baranaa irraa hafeen harka rabbiiti ati maafin qorrituu tarii fira cabbiiti maaliif gurra naaf laattee nan hubattu qorra koo tarii sichi dhalattaa eessa jirta warra koo. Qaamaan gamana teesse yaadaan gama ceetuyyuu lafa garaan kee yaade waan hin geenye seetuyyuu miillis inuma deema lafa yaade garaani daddafee dhumuu dhiise yoo dheerates karaani. Imalli xiqqoon qabu ni dheerata karaanu yaadee gaafa dadhabe abdii kuta garaanu otuma karaa deemtu yoo diramte gufuutti imala addaan kuttee hin jarjarin kufuutti ati gaafa abdii muratti ati yaadaan baduuni kufaatiif harka laannaan sitti dhiiti aduuni garuu diddee wallaansoo qabda harka laattu kufuutti sibiila cimaa taate itti dhufta gufuutti sammuun kees hin fudhatu kufaatiif harka laatee gaafa kana qaqqabda bakka deemuudhaaf kaate.